جامع قرشي كوما صدم كم ديدم يوتقات كم صدم كم أفرتمني بتشيخ جمان قل أني واي جمادا نافي ورأس خيسة تاو في خررجي خنرة نمني جما بيخنجر جمان خررجي خيستي غافة على ترى سينا إسا ولا لوسا كلا سمتين قراني ملي أكمان فاتحة بيخوتين بيخ واي جمادا الله أكبر جمان دور خررجي خيست دابة مخامي إن يفاد دابة غندي صداخي يا جما خم دابني أبانخي يا جما خم دابة أكسيتين بيخ نمو كسيت بيخ dura haawon kiyya gaafa jimaa asit dhaabu jimaa gosa kana asit dhaabee maarreen buqqisee akaawon kiyya maarree godhee abbaan kiyya maarree akkasin miiman jimaa akka beeyin intala kana gartaniidha hijaabni isin uffatte kun ka jimaati amma kun hijaaba haraam uffatte man talte tun ani gaafaan odoo intala tanan geenyeen daa'imummarra maallaqa jimaati ka gurguranii daftaraan naa bitan kitaaba maallaqa jimaatiin naa bitan sheekan gurguddaan shee Adam Tuulaa gaafa qaraatii dhaqu jima gurguratee dhaqe maa gowwoom namaa horii taana maa loon taana kitaabni baratamee asii deeme hundi kitaaba jimaati jimaa kana namni nurra beeku hin jiru nama tokkootu gaafii gaafate dhiyoo tana Facebook irratti nama saniin gaafii gaafachuu fedhaanis jimaan haraamii fi halaalii an keessan seenuu je akka nama haraarii fi halaal hin seennetti achi booda maal je meje maallaquma jimarra gannaqamu qisaasa moo qisaasii miti gaafuma tana naa deebisaa jeeti Facebook cufe namni sun anis gaafiin isa gaafadha haya yoo jimaan maallaqa gannaqeette ati maybe bituu mala jimaan ganda keessan hin jiru ne haraa gizee haraarte jimaa bituu malati an ka gurguratu kunoo gizee maallaqa fiduu akkamiya gizee kitaaba bituu kami gizee masgiida jaaru kami meus haraaminaa tanarra yoo walii galle dila masgiida Harargee Itoophiyaa keessa masgiida qabaachuun takkaffaa Harargeeni ni diina masgiida kan obboleeyyan islaama laal lallabbiin ammaan tana akka silaa nuti laaftutti lallabnu tun ganama rakkoo uumamuu deemtu garree nuti lallabne tun namni hundi arkuuf ta'a rakkoon Harargeedhaa ammaan tana balaan isin barbaaddan san buute warri balaa gammadu yoo jiraate warri immoo Harargee rifatu yoo ta'e rifadhaa rakkoo keessa jirti Harargeen fakkeessitu hin jiru dhugaa haasa'u jira uummanni Harargeedhaa beela keessa jira rakkoo keessa jira sadaqaa keessa jira jimaan isin agartan kun jimaan kun laal jimaan hangana ga'u kun kiiloo jaanii irraa bitu jiran qarshii 2,000 3,000 meeqa bitan amma kana jira kiiloo 15 gaa jimaan kun kiiloo 22 kiiloo 22 kiiloo takka jaanii irraa fuudhan jimaa kana dur akka nuti beeynutti ani magaalaas ta'atiin baadiyyaas ta'a nin beeka hoggadhe ine baadiyyaa jimaan gurguradhee dhufa jee gizee kanaa tokko nu biraa fuudhee hoteelaan orra ollaan sahin warri keenya ilmi adeera kiyyaa gizee deeme anumaa mana jiru anaa rafu jiru meemoo jimaa kana magaalaa geeffadhee dhufa jee gizee kanatti gabbu'ee magaalaa dhaqee ol deebe 30,000 40,000 fidee galcha jimaa kana hoggama garsummoo hoggu takka hallayyaa qoteeti lafa bishaan hin jirre kana keessaa bishaan baasee waan silaa muka tolcha jaan itti godhee ilbiisa xixiqqaa jimaa irraa ajjeesan hunda ibiddaan irraa ajjeese jimaa kana cinaa irraa qunxuuxaadhaa waan silaa jimaani tolcha jaan mancaan bira dhaabbachuu feesus saafaan bira dhaabbachuu feesus bira dhaabbatee jimaa kana boonsee mana isaa akkasitti hin boonsu harkaan jala xaragalaan maxaragaa bitate jimaa kana tolchee muka kana tokko magarsiyoon siin jeekam jetta fuudhee magaalaa fida achi booda qarshii 30,000 40,000 jimaa kanaatti irraa gurguree ka darasaa majlisaa qabu darasaa kitaaba bitee ka huccuu ijoollee iidaa feetu huccuu fidee ka nyaata fiduu feetus nyaata fidee Harargeen tun guutuun akkasii jiraatti. Tana akkanaan siin jee jiruun lafa Harargeedhaa ka dhufeen harkiniif Harargeen tun guutuun waan garqabanii dho'isanii miti waan qaqqaanfatanii miti waan dhodhokatanii wanna godhan tana hayaannee Harargeedhaa darasaan as jirtuun akka jirti lallabbii teenya tana immoo ta'umaa wanni nan jedhu lallabbii amma nuti arra lallabne tana nuti if dura garree waan keessa jirruuf musiibaa garree lallabne gaafa darasaan gandan nuu galte namuutu gaafa majlisni cufame gaafa markazoonni cufame gaafa hawaasni kun sadaqaaf bakka jirtu si dhufe egaa lafti waliin nu takkaami nuti obboleeyyaniimi walaa Oromiyaa dhiisiiti Itoophiyaa guutuu walii obboleeyyan akka uummanni kun asii deemee sadaqaaf Gondar dhaquu barbaadda akka sadaqaaf asii deemanii lafa biraa keessa deemuu barbaaddanii rakkoon ta Wallagga nu geessee uummata baqachiiftan geessu kanaaf
وان برا ونبت أبتو ديسا تبرا نقادين أبارس شيكوتي خنا برا أمباتن هركا خيساك أبدن جتشو لغين هركا خيساني خيسا لعلا ميجر واني موتو ما قبتني فنجرتو نقادين إفكوبك أبدو يتشو بكرفت تربي سيامبسو تابير hawaasni siin beelawja ati yoo beelawte hawaasni quufeera siin wayyu ati kophaate garaa guute garaa kee borcee kana gubbaan idaatu jechuudha. Garaa dhiibee akkanaa wajjin deebi'ee gubbumaan qaama mootummaa walirra kaasanii jima irratti abaar fidanii jimaa miti rakkoo majlisaa dhiibbaa fidan. Hawaasni kun waan tokko gurguratee galuu dadhabe jechuudha. Wal geessi obboleessoo yoo rakkoon uumamtee maallaqa harkachuu dadhabdee doolaara dhabde du'aa goosii sheekan kottu. Sheekotii rakkoo ummata irra fidee sheekotii irra fidin. Harargee malee hin jiru namuu if beeyna. Nuti lafa hunda deemna jechuudha. Lafa Itoophiyaa tana keessa bakka hedduu deemna. Warri masgiidan gurguddaa agartan kana ifirra ijaaru hin jiru. Gargaarsa hin ijaarama masgiidni bakka biratti. Masgiidni fooqiin dhedheertuun fooqiin 10 ta'u dheeratu tun Harargee keessatti jima gurguree akka ijaaraa hawaasni kun. Manni barumsaa babbareedaan as jiru kun jimaan ijaaramu jira. Ni diina akkam goon. Barsiisonni keessaa yaa'u deema. Barattoonni keessaa yaa'u deema. Hoottaa laalaa yoo jibanu seetan. Hoottaa laalaa. Qulla deemu jira namni. Rakkoon nuti ana akka kiyyatti imma anaa fi abbaan kiyyallee immoo jimaa keessa baanee jira sheekh. Anamma akka kiyyatti abbaan kiyyaas hundee amata 40 dhalatii dura dhiisee ni jira immoo jimaan keenya. Hundee qabna nuti. Warra keenya santu na yaachisan. Dhufanii narra galan asitti. Warra ana samman tana ana samma jimaa gurgurachuutu hin jiru. Shee Abdoosh jimaa gurgurachuutu hin jiru. Sheekotiin isin gatan jimaa gurgurachuutu hin jiru. Ammoo markazoonni nuti qaraanuu fi hatti qaraanuu hagaraa ijoollee geeffannulleen jimaa kanaan dhaabbata. Dhimma qamaatii kawaan haasoo nuu isinitti hin fakkaatin. Dhimma waan biraa haasoo jira nuti. Tata biraa ammaas keenya warra Harargee ka adeerri isaa arraa'u jimaa qabu jiru adeeru. Arraa jabanaa godhe adeerri isaa amma. Haganaa amma adeerri isaa yoo fedhe jimaa barcaa fidachuu magaalaa deemu jiru. Kanaatu Rabbi Harargee waan biraa kennu jira. Naamusa godha. Naamusa godha. Akka hayamatuma kudhan biyyaa deemtaniiti biyya irraan fattanii waan isin taate. Maal taatan? Jimaan du'aa'ii yoo kagootanii gaazaa arrumaan tana gaasni ba'a wanni akka jimaan uumaa hin jirtu. Lafa xiqqoo tana gubbaa qamadii facaasanii qamadiin asii biqiltu miciyoo tana qubsitu hin jeekam jettan. Intala tana qubsitu amma biddeena takkan taatu wanni hundeen tun amma laal hataaruma lama farraa hin gala guuran. Kanaaf wanni gabaa gamana qaban jirtu shimallis nuti ulee waraanaa tasiin qob liyyuu haayiliin qabnu nuti manni islaamaa manni Harargeedha. Wanni nuti qabnu du'aayii qabna. Du'aayii qabna rabbi qabna. Hin sodaannu shimallis illee wanni nuti qabnu haaliqa tokkicha qabna. Ni dubbannan sodaannu ammallee rakkoo hawaasa keenya. Rakkoo hawaasaati tun qarshiin doolaarri 10 taate harkattu waa takka faayidaa siin qabdu. Keellaan kararraa kuuf qalbii hawaasaatiif faayidaa siin qabdu. Uummanni asii gammadu. Haasaa keellaan kararraa nurra. Uummanni beelee jira. Rakkoo hawaasaa isinitti haa dhagayamtu. Yoo diddan ammoo karaan keessan karaa mallas. Mallas ulee isaa akka inni humna qabuun Afrikaa guutuu mi'a anaa baatu jechuu ture bara. Garuu immoo Rabbiin akka jiru amantii teetiin ni beeytaatillee. Kamiidhame immoo nama kenna si kennina nuti. Ustaanni reengaddoonni jee sirriin. Waa akka nuti abiyyi du'aayin goone waan dura dhaabbachuu jiru warra jimaatu qoqana jee. Du'aayi godhu nu dhorka warra jimaatu qoqan hundi siitu. Akka nuti badhaadhi dantaalillee warri nu godhu. Warra jimaatu qoqan. Badhaadhi yeroo jimaa keenya akkana godhan badhaadhi naganaa manaa maaluun ta'u. Hawaasa keenya waan fedhan. Jimaa gadhiisaa fiiti. Badhaadhi na haseenee dachaa jennee nama dhoobu jaalatan. Waan fedhan gaafadhaa jimaa gadhiisaati. Hawaasni kun waan harkate irraa waan fedhe qooda. Waan fedhan gibira karaa biraatiin gaafadhaa. Hawaasa maallaqni haa harkatu. Hawaasni keenya dalagaa isaati irratti haa deebi'atu, haa naggadatu, haa qotatu. Wabillahi tawfiiq asii oolan maan tana du'aayin silaa godhamtee jirti rabbi nurraa haa qeebalu. Ustaz jiraanidha wajjin turtii gaarii.